garuu warra meeshaa nu godhachuu barbaadu yoo Oromiyaa keessatti dhiigni dhangala'e malee warri jiraachuu dandeenya jedhanii hin amanne hin gammannetu jira. yoo lubbuun namaa darbee wagga waggaan iyyame boohichaan yoo nuti gadda teenye malee warri jiraachuu dandeenya jedhanii hin amannetu jira. bira qabanii soote jaarsoliin tokko tokko dubbatanii jiru. warri nuti Oromiyaa dhumti nagaa argate akka hin jiraanne akka hin deemne warra barbaadu ganamaaf galgala wal ammacne wal jeeqne akka nuti jiraannu warra barbaadutu jira. maaliif gaafa nuti tasgabboofnu xinnoo waa'ee daandii ilaaluu jalqabna, waa'ee bishaan ilaaluu jalqabna, waa'ee rakkoo keenya hiikkachuu jalqabna. rakkoo keenya bakka nu dhukkubusan akka nuti hooqqanne hooqqachuudhaaf yeroo akka nuti hin arganne boqonnaa akka nuti hin arganne warra barbaade ganamaa galgala nurratti hojjetu jira. maallaqa investi godhanii har'as warra nu diiguu barbaadu. ani ummanni keenya kana hubachuu qaba. warra dubbanne himachuu hin dandeenye nu afaan hin qabne, warra dubbanne amansiisne mirga keenya kabachiifachuu hin dandeenye nu, warra dubbanne amansiisne waan komanne sana akka deebii nu argachuu danda'u dubbanne warra amansiisuu hin dandeenye.